Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Hijiraa Tiyoob. Har'a ammoo akkamitti aayikenii fooldarii keenya aayikenii akkamitti jijjiirachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa. Aayikenii yookiin mallattoolee bifa fooldarii as jalatti dookumentis kan jedhu kun fooldarii keenya bifa garaagaraatiin jedhu kun daawunlood kan jedhu tiit kan jedhu kun fooldaridha. Bifa garaagaraa kun asitti fooldarii keenya kan duraan beeknudha kan inni jiru akkamitti immoo bifa kanatti jijjiirrachuu dandeenya jedhu. Inni kun maaliif kan inni barbaachisu fooldarii keenya takkatti suuraa isaa ilaallee waan ta'e adda baafachuu dandeenya jechuudha. Isii kana irratti kilik yeroo godhe tiit kan jettu kun eessa akka jirtu yookiin immoo maaltu akka jala jiru salphaatti utuu barbaadaan waliin adda baafachuudhaan kan nu fayyadudha. Walumaa galatti fooldarii yookiin aayikenii keenya akkamiin jijjiiruu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Asirratti daawunlood kan jettu bifa kanaan jirti, asirratti immoo tiit kan jettu kun kalarii kanaan jirti. Isii kana jijjiiruudhaaf raayit kilik goone asirratti isii kana irratti raayit kilik gochuudhaan property kan jettu irratti kilik goone achi booda customize kan jettu kana kunoo bakka kanarra kan jirtu kana xumura irratti kan argamtu kana customize kan jettu kana kilik gochuudhaan asirratti gadi buune bakka kanarratti gadi buune change icon kan jettu irratti kilik yoo goone kunoo suuraalee garaagaraa bifa garaagaraatiin asitti nu baasee jira jechuudha. Bifa garaagaraatiin asitti nu baasee jira. Isa kana keessaa bifa barbaadne irratti select goone fakkeenyaaf asii kana select godhee okay yoon jedhe okay goone kaane asirratti dhufne apply goone kaane okay yoo jenne kunoo sila kan ture irraa amma naaf jijjiiree jira jechuudha. Bifa fooldarii silarraa bifa fooldarii biraatti naaf jijjiiree jira jechuudha. Fakkeenyaaf isii kana daawunlood kan jettu kun fooldarii duraanirra kan inni jiru akkasiniin galuudhaaf yeroo tokko irra deebinu right click then properties yookiin immoo alt fi enter wal duukatan yookiin properties kan jettu irratti click yoo goone then xumura kana irratti customize kan jettu irratti click goone then kunoo fooldarii keenya duraan beekamudha jira. Immoo jijjiirachuu barbaade change icon kan jettu irratti click gochuudhaan iconii natti tole yookiin iconii natti bareeda as keessaa filachuudhaan kunoo bifa warning irra yookaan warning kana select godhee okay goone apply then okay yoon godhe kunoo bifa warning irra naaqaa jira jechuudha. Kunoo daawunlood kan jettu kanarratti bifa warning naaqaa jira jechuudha. Haala kanaan aayikenii keenya jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Yeroo dhufu mata duree birootiin walitti deebinaa. Subscribe nu godhaa, like godhaa, commentii jalatti waan barbaadan gaafachuu ni dandeessu. Haala hanga dandeenyuun afaan keenyaan afaan Oromootiin waliif deebisaa deemna. Wantoota gaaffii isinitti ta'an commentii jalatti nuuf barreessuu ni dandeessu.